Abbaa koo jaalatamaa fi kabajamaa akkam jirta? Nagaa fi fayyaan kee guutuu akka ta'u nan amana. Akkuma beektuu fageenyi qaamaan nu addaan fageessus yaadni keetii jaalalli kee yoomiyyuu onnee koo keessaa hin badu. Guyyaa guyyaatti yeroo waa'ee jireenya koo yaadu bu'uura ati anaaf taateen yaadadha. Ati anaaf utubaa jireenya kooti. Gorsi kee inni gaariin jireenya koo keessatti akka ifaatti naaf tajaajila. Otoo ati na bira hin jirre illee wanti ati na barsiiste sun yeroo hundaa jireenya koo keessatti ana faana jira. Obsi kee, kutannoon keetii, jaalalli ati maatii keetiif qabdu anaaf barumsa guddaadha. Yeroo baay'ee yoon si yaadu eebba keetu natti dhaga'ama. Jireenya koo kan har'aa kan bu'aa eebba keetii fi deeggarsa keeti akka ta'e nan beeka. Kanaaf fageenya irra jiraattus jaalalli ani siif qabu yoomiyyuu hin hir'atu. Inumaa yeroon si yaadu jaalalli kee caalatti onnee koo keessaa dabala. Waaqayyo nagaa fi fayyaa kee siif baay'isu. Bakka jirtu hundatti akka isa nagaatiin si haa eegu. Jireenya kee keessatti gammachuuf boqonnaa akka argattu hawwaa. Ati anaaf gookoo isa guddaadha. Sin jaaladha abbaa koo, baay'ee si yaade naaf jiraadhu. Mucaa kee biyya ambaa jirturraa.